Arme. Oil mako. Ujiwan itu gargaru jira. Injur Roma you day meet about dem. Arme. Maaliif hojii kana hojjettati? Sila sin gargaara deemture. Jilbattu kufees kadhachuu malee maaltu naaf? Eessaa dhageessa sila? Maal sila hojiin jira dhees gaafannaan jiru naan jette. Dhaqi taphadhu naan jette. Isa yoo si wallatti deebistee? Dargaggoomte kaa. Ammaa kun horiyoota kee warra sanaa wajjin ol ta'u eessaan dhageessanaan? Anoo sin danda'uti abbaan keessi fedhu duwwaa. Anaan eessaan dhageessa sila? Abbaa keessi danda'a qo'eessi fedhu. Inni waan zamana nageessa ni mul'amu kan jira gadanii. Obonko, umata saf jede. Obonko, umata saf jede. Oboko, ade ko deka. Maaji caalde. Oboko ram. Obolesa ko guddaa Jadi kabasi catur terjadi. Oboko, ade. Mana kosi. Sagalee magadi kisi pada nu felaan. Waan tokko mitila. Man? Anu boleh sagi sagalee sibas jal kabajani. Aha, oboko. ሁለት ሺህ ሁመላ ማጃባ ሁለት ሺህ ሁመላ ማሜ ተሰነረ ቃሊ ጋር ሃይ እ 150 ዲባሸንተ ምንተው hintaw magala malti art hintaw gadi gazi naget tana megatin bitatana qarshi dibba honnof yodi desin kollofa Ngatalama wigit ngatalama mune dam nambaye nandabarama ega tole abanga dise gadi kajele mata doko vanana sikajele wayo no Boles fogwa akat nagu maguno ati kale rig kuasi goli lama galchite lama mulu rekerdi chachasite mulu chachase biti tolche rekerdi chadde chacha bujirti ammal boles fogwa inni boles fogwa isan lama boleye walladina fogwa fin Ya damme tole ega malwaya ya shagetiya ya shagena afananani purka jalala baredun tala ayanga beti kallo magala kalbin ko dufet achole gala purka jalala baredun tala ayanga beti kallo magala kalbin ko dufet achole gala ya shagena afananani ya shagena afananani Aya, abiyu Ahmad. Arabu makani ni tiyu ega robe na muru kubalu mamfayu. Lama Siamin kaiso amma opeti na kada bunata katalamma. Juari khille banyak doang gagari makina manati noriga sagari. Mansuri Abo Mansuri dam ko da barbadan di rumah setiap tu mangkuri atau gugar te chalu magi gurgur. Engkau, andainya ani tamari dah gana uniformi kiya ofla lembah fenderal, uniformi kiya ofla lembah ne, udah tanya ni mo tidari ni tafat aja dan, wanti tafat umot ena dafti kilimit, dokteri wan tafat tu ena dafti makar ubekta angki aja, ana afi tidari sini atole. Dira hati det, nama gurracha hama nigolo kante chul, kante amala sakesa ni karcat dalate. Horin galana guddate kara galana kana guddate jechuudha. Kaanteen yoo dhugaa dubbanne gaagura 200 lama gad hin qabu. Loon 150 ol qaba. Loon horii horsiisaa jechuudha. Nigolo kaanteen
damma jaalaturraan kan ka'e gaagura guyyaa kana guutuu ba'atee oola. Nigoloo kaanteen kenna mucaa kenna ka ta'e jechuudha. Eboo qabatee horii tisaa. So kaanteen akka malee waan damma nyaatuuf humna qabu. Niin jecha itti fufi akkuma laaltanii agartanitti sirba haaree qabannee dhufaa jirra. Nu eeggadhaa chaanaala Arta Farhaan Baddeessaa Joorratti. Nu eeggadhaa sirba ajaa'ibaa shaggooyyee. Ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo nama 15 kan ulaalu. Nama 17. Namni meeqa? 17 taatan jaanii. Maayii qotu. Kilippii haaree dalagu jirraa. Viidiyoo haaree shamarran uffata aadaatiin shaashaa godhanii kunoo. Finfinnee walakkatti qophoinee qophii keenya xumurree jira. Mirqaa naannoo eegaa. Wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti. Seenaa biyya sanii keessatti akka ammaa kana dhabiinsi nageenyaa takka uumamee hin beeku. Mootummaan abiibuu nagaan qabu. Mootummaa tokko miti ka jiru. Walii jidduutu nagaan qaban. Zamana kan shibbirillee hin taane. Jiraachuu yeroo bara san jiraachuu baadhullee dubbiseetiin jira. Haalli amma jiru haala akkaan hamaati. Namni biyya san keessa deeme waan nuti waan nuuf hin galaaf. Nama fagoo jirutu sirriitti hin galleef. Warri biyya nayitan tokkoffaa Finfinnee qofa bashannantanii deebiin Arabiyyaadhaati. Mee qe'ee teessan dhaqaa. Gara Wallaggaa kana achi deemaafame yoo gara fagoollee deemu dadhabde naqamne mafaa gaas deebi'ame. ኢትዮጵያዊነት መገለጫዬ ነው። እኔ የምለው እንደዚህ ለበሴ ዘረኛ ያስብለኛል እንዴ? ይህንን ልብስ እኮ ለብሼ ከሀገር በወጣ ኢትዮጵያዊነት ይገልጻል አይደል? ታዲያ ምን ባለው ዘረኝነት? ባህሌን መውደዴ፣ ዘሬን መውደዴ፣ ቋንቋዬን ማወቄ፣ ባህሌን ማንጸባረቄ። ለማንኛውም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጅርቱ ከም jirtan fayyaa keessanii naguma obboleessi kiyya ergaa xiqqoo tokko siidhaamu ilaamee obboleessa koo foloo guddeeffachuuf jettee nama nan rabsiniiti kottu mana kana obboleettii kiyya foloo koo naafuu guddatu jettee mataa keetiin qollaan dhaabatin yookaan immoo waan addaa wayin hojjedha jettee daangadiin garagaggaliniiti kottu foloo fudhu waan biraas hin barbaachisu. Akkamittan dhufa akkititti dhuftu foloo yeroo fudhachuu dhuftu feelaaf kan foloo godhi namoota ooroo chaalenjii jala jiran bira kottu karaa kanaan nu argachuu dandeessa. Amma live stream irra jirra. Isinii galee amma yoo dhuftee nu argachuu dandeessa. Hundi keessanuu kottaa affeeramtanii jirtu foloo walii taasisa, foloo walii godha, foloo fudhaa. Seenaan barataa kanaa waan hin amanamne fakkaachuu danda'a. Ta'us seenaa dhugaati. Maqaan barataa kanaa Joosef jedhama. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kan baratu yoo ta'u, sababa rakkoo sammuu waa yaadatu isa dadhabsiisuun waggoota hedduuf daree tokko irra deddeebi'ee barataa tureera. Barataan kun yeroo baay'ee waan daree keessatti baratu yeroo gabaabaa keessatti akka irraanfatu dubbata. Harmeen isaas rakkoo yaadatuu dadhabuu isaa ulfaataa ta'uu ibsuun ilmi isii waan itti himame yeroo gabaabaa keessatti waan irraanfatuuf yeroo gara suuqaatti isa ergattu meeshaa biti jedhamee ergame irraanfatuun meeshaa biraa bitee akka deebi'u dubbati. Barataan kun qaamaan xiqqaa ta'us umriin isaa waggaa 21 gaheetii jira. Akka viidiyoon yuutuubii Afriimaaksii argisiisutti barataan kun waggoota 15f daree tokko irraa gara daree biraatti darbuu dadhabus abdii utuu hin kutatin barumsa isaa kan itti fufe yoo ta'u, hiriyoonni isa wajjin kutaa tokko keessa barataa turan hedduun eebbifamuun kaan abbaa murtee, kaan balaliisaa xiyyaaraa, kaan barsiisaa fi ogummaawwan birootiin hojjechaa jiru. Barsiistuun kutaa kana keessatti isa barsiisaa jirtus yeroo inni jalqaba mana barumsaa seenu hiriyoota isaa keessaa tokko turte. Ergasii garuu osoo inni kutaa wajjin barataa turan irraa gara kutaa itti aanuutti hin darbin isiin barumsa ishee xumurtee yeroo ammaa kana barsiistuu isaa taatee isa barsiisuu irratti argamti. Joosef barumsa dadhabuu isaa qofaan osoo hin taane sababa dhaabbii qaama isaa kanaanis barattoonni hedduun akka isa tuffatanii fi maqaa garaagaraa itti moggaasuun arrabsaa kan oolan ta'uu dubbata. Haa ta'u malee inni barumsa
barumsaaf quuqama waan qabuuf gaafa tokko ni milkaa'a ni eebbifama jedhee waan amaneef arrabsoo namootaaf gurra osoo hin kennin barumsa isaa irraas duuba osoo hin deebiin itti fufeetii jira. Dargaggeessi umrii 21 kun gara fuula duraatti barumsa isaa xumuree pirezidaantii biyya isaa ta'uuf abdii guddaa akka qabu ni dubbata. Haati isaas yaada isaa kana kan deeggartu yoo ta'u ilmi ishee sammuu isaa barumsaaf kan of kenne waan ta'eef eenyullee isa dhorkuu akka hin dandeenye ibsiteetii jirti. Kutannoo ilma ishee kanaanis kan boontu ta'uu dubbatti. Joosef ofii isaatiif barumsaan milkaa'uu baatus hunda keenyaaf barumsa guddaa ta'uu ni danda'a. Hangamillee kufaatiin yoo nu mudate hanga kaayyoo keenya galmaan geenyutti kufaatiidhaaf harka akka hin kennine kan nu barsiisudha. Hundi keessan na amanaa hundi keessan na amanaa wanta kanarraa namoota baay'eetu fayyadame jechuudha. Wanta kanarraa kamirraa free show follow godhi jalqaba achi keetii bakka yaadaatti dhaqi bakka koomentiitti dhaqi koomentii yeroo sadi barreessi namoonni koomentii alatti dhufanii si argan hundinuu jechuudha follow si godhu. Kanaaf hundi keessan biran darbinaa abbaan abaluu nan goone jettanii biran darbinaa jechuudha. Nama koomentii guutuusaa follow godha akkasumas immoo daka bu'aatii kooppii yeroo sadi godhaati namoota baay'eetti share godha namoota baay'eetti yoo share goote wanta kanarraa jechuudha namoota baay'ee dhufanii bakka kanatti okay barreessu yookaan oro barreessu waan ta'eef hundi keessan jechuudha kana follow ol gootu waan ta'eef hundi keessan namoota baay'eetti share godha koomentii yeroo baay'ee barreessaa free show follow gochuun dagatina akkasumas immoo sa'aatii kana jechuudha ammarraa kaasee sa'aatii kana jechuudha isiniif jecha jechuudha liiviirran jira na daawwadhaa. Oromoo baga gammaddan hundi keessan iyyuu baga gammaddan maalinni wanti baga gammaddan isin jechuu barbaade kaampaaniin tiiktookii kaampaaniin guddichi jechuudha yeroo ammaa waa'ee Oromoo irratti qorannoo guddaa geggeessaa akkasumas alaabaa Oromoo jechuudha effektii yookiin immoo filiitara keessa galchee jira. Isin garuu bakka dhaqxan hundatti waan qoosaan seenaa Oro challenge waan qoosaan seenaa Oro challenge waan qoosaa hin seenaa Oromoo barreessaa koomentii hunda jalatti wal arrabsuu dhiisaa nama qeequu dhiisaa waan ta'e dhiisaa saba kamiinuu arrabsuu dhiisaati akka afaan keenya guddatuuf koomentii kamiin jalattuyyuu Oromoo barreessaa Oro challenge barreessaa kan eenyuu keessatti iyyuu jechuudha. Akkasitti hubadhaati gara fuulduraatti immoo waan guddaa irratti hojjetamaara waan ta'eef arraba dhiisaa tuffii dhiisaa nama kamiinuu koomentii kamiin jala dhaqxan Oro challenge Oro maal jechuudha Oro challenge maal inni jedhaa jiru sun immoo Oromoo akka ta'e itti mamaa jirra kanaafuu isin Oro challenge barreessaa bakka dhaqxan hundatti Oromoo barreessaa bakka dhaqxan hundatti jajjabaadhaa wal jabeessaa wal cimsaa haala kanaan gahee qabnu gahee keenya habahannu hundi keenya gahee keenya bahachuu qabna jechuudha. Gahee afaanii kana bahachuu qabna afaan keenya guddisuu keessatti gahee bahachuu qabna. Kanaaf isin koomentii kan waan kana laayik godhaa nama hunda bira haa ga'u viidiyoo kana laayikii itti baay'isaa laayikii itti roobsaa ummata bira haa ga'u ummata Oromoo hunda bira haa ga'u ummata kamiinuu bira haa ga'u kanaafuu Oro challenge jedhaatii barreessaa akkas follow godhaa laayik koomentii share wanta tokko hin hambisina Oro barreessaa bakka dhaqxanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya gurbaan na biratti agartan kun gaa dandeettii ajaa'ibaa qaba. Deetiin isaatis gaa simintoo as biratti agartan tana ilkee qofaan niin haasaa jechuun jira. Mee ni ilaalla gaa yoo ilkeen kun irratti daakamtees gaa rabbi rahmataa godhuu fi nuti gaa wanni goonuuf hin jirtu. Kanaafuu mee hayyee kaasime. waan ajaa'ibaa gaa daawwattoota keenya simintoo tanaan deemu jira hayyee firaa lafa kaa harkanii jiran saayif akkuma agartan kanatti gaa simintoo kiiloo 50 ilkeedhaan fuudhee deemee jiraani kun gaa jaartiin faa yoo lolteen akkana rarraasee mana keessanii deemaan waan ajaa'ibaati.